Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota halal Orotub akkam jirtu nagaha alhamdulillah. Har'a akkuma argaa jirtan keekii lama isiniif qabadhee dhufe keekii chokoleettii fi leemon keekii isiniif qabadhee dhufe waliin dalaynaa nafaana tura. Harcee kana bitadhee shigiisa ka keekiidhaaf qophaa'e namni hin beekne jiraattan asirraa laaltanii bitachuu dandeettani. Killee 3 zayitii milii 90 aannan milii 80 harcee marayyuutti naqadha. Amma maashina harkaa ta'e kanaan ta'e ka qamashaatiin ta'e daqiiqaa 10f qajeelatti waliin dhoohinaa jecha. Hanga inni wal harkisutti qajeelatti kanoo daqiiqaa 10 gahee jira. Amma bifa nyaataan dalagan bifa boora qopheeffadhe maankaa shaayii tokko 4ffaa yookaan immoo milii takkaa fi tuqaa 2 qamashaa kiyya kana bakka 3tti qoodadha. Karaa kalariidhaaf barbaadu baay'ee kara xiqqeesse. Qajeelatti waliin dhahuu qaba. Kalariin isaa boora garuu asirratti hin diimata. Yeroo bilchaate bifa isaa beektan. Ammas cinaa isaa itti naqadhee cinaa hambifadha. Ka kalariitti godhe kana hundaayyuu itti naqa. Amma qamashaa naa hafe hundayyuu gubbaarraan itti godhadha jecha. Akka wal qixa ta'ee naa bilchaatuuf bakka hundaayyuu wal geessa akkanas suuta. Ovenii kiyya 170 irratti banee ho'isee jira. Keessa kaayee daqiiqaa 30f keessa tursiisa. Yookaan immoo hanga inni bilchaatutti istikiiniin tuqaa laalaa jecha. Keekiin lammaffaa kana chokoleettiidha. Keekii chokoleettiiti. Maashinuma reefitti naqaa. Keessa dhiquun hin barbaachisu ammuma keessatti waan dalageef. Killee 3 vegetable oilii 125 milii. Aannan 230 milii 230 jechaadha. Harcee shigisanii hundaayyuu itti naqee jira jecha. Daqiiqaa 10f akkanumatti waliin dhooyina. Hanga inni wal harkisutti jecha.
Deeqaan kudhanii dhumateera. Kanoo amma kana qopheeffadhee hundaayyuutti naqaa kalariitti godhuu nan barbaachisu. Ovenii keessaa kaan baasee kana keessa kaa'ee kanallee akkasumatti ilaalaa deeqaa 30 tursiisaa jechaa keessa. Kanoo kaawwalaa bahee jira bilchaatee jira istiikinii irratti hin qabatu. Istiikinii kana keessa keettanii yoo itti qabate keessi isaa lixiidha hin bilchaanne. Kanaafuu istiikiniin xuuxanii irratti qabachuu dhabuu isaa addaan baafachuu qabdanii. Kanoo saanii biraatti qadaadee garagalfadhee kireemii hin dibu amma qorrisiisuu qaba. Almost sa'a tokkoof yookaan immoo qorruu isaa cheek gochuu qabdanii. Kan lammaffaallee bilchaatee qorrisiisee jira. Erga qorree booda kan murtaan. Ani amma hin muru basmara sarara itti godhadha. Eessa biratti akka muruu barbaadu wal qixxeessee sarara billaan itti godhadhee kanoo kirriidhaan mura. Billoonni wal qixa godhee isiniif hin muru wal qixa kirriin immoo awwala sarara itti godhatanii kirrii sarara sanarra qabdanii yoo walitti qabdan kanoo haaluma laafaadhaan wal qixxeessee osoo nu jalaan mummuriin seeraan akka barbaannu sanni nu baasaa jecha. Kanoo kireemiillee kana bitadhee laaltanii bitachuu dandeettu. Sukkaara mataa isaa qaba. Kanoo zuuraa isaa irraa muradhee waan xiqqoo goggogee jiruuf. Irraa murtaasaan gatuun qabdan kaayuu qabna. Dhumarratti waan nu barbaachisuuf. Saanii keekii illee hin qabu. Saanii keekii jechuun keekii kireemii irra kaanii irra dibanii maaliif ufumaan waan zoortuuf. Ani garuu haaluma laafaadhaan saanii mana kiyya jiru irratti dalagadha. Kanoo irra dibee yeroo geessee booda kariif irraa murreessan isa harkarra bulleessee irra firfisaa jecha. Maaliif hin bareeda. Keekiin kiyya kana fakkaataa murree laalla. Sa'aatii lulluqqii booda dalagee hedduu namatti tolaa. Ani haalaan jaaladhee jira. Haaluma laafaadhaan mee isinillee mana keessanitti alaa bitachuurra namni keekii alaa bitattan yoo jiraattan haaluma laafaadhaan akkanatti mana keessanitti dalagadhaa isiniin jedha. Kana kunillee qorree jira. Kireemiin awwala san dibee fi kana dibillee garagara kinoo. Kireemii kana dhadhaallee irraa dalaguu dandeenya. Yeroo biraa dhadhaa irraa dalagee isiniin mul'isa inshaallah. Kanoo inni qal'aan sun furdatee kireemii ta'ee jira jecha. Kana booda yoo dhahame dhadhaa deebi'a. Kun immoo sukkaara waan hin qabneef akka kireemii awwalaa sanii miti. Sukkaara bullaa'aa harcee kana itti godhadhee harkaan akkana waliin dhahadha. Kireemiin sukkaara malee namatti hin tolu. Saniifuu sukkaarri dirqama keekii kireemii yoo dalagne.
Kanaaf zuuraa isaa akkuma duratti irraa muree jira. Kireemii kiyya irratti gannaqee akkuma duratti isan godha. Homaa waan addaa waan hin gooneef kireemiin sukkaara wayitooliin dha'u waan qal'ateef rakkoo hin qabu yeroo irra ture inni nu ofiin irratti gogaa jechaadha. Firiijii keessallee waan taa'uuf viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti warri YouTube chaanaal kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.